Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota yuutuubaraa ayyaantu asirraa jiru jedhatti argamta. Nagaan koo kan waaqayyo biraa ta'e kan onnee koorraa madde bakka jirtantis naa qaqqabu jechuun jaaladha. Kabajamtoota fi hordoftoota yuutuubaraa ayyaantu asallaa egaa har'aa sagalee jireenyaa kan ta'e tokko wajjiniin qooddanna dheetanan anis akkuma keessan isinuma faana nyaachuudhaaf kara keessan dhufeetoo jira. Warri chaanaalaa ayyaantu asallaatiif maatii taatanii jirtaaf laayikii godhuun yaada keessan komentii jalatti naa barreessuun dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Warri har'aa kara chaanaala kanaa dhuftan sabiskiraayibii godhuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jechuun jaaladha. Bakka jirtanitti nagaan jaalalli gooftaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo baay'een isin kabaja baay'een isin jaaladha. Gabanumaan warri sooma ramadaanatti irra jirtan obboleewwan keenya sooma gaarii isiniif haa ta'u isiniin jechuun hawwa kan itti waan qabdan itti eebbifamtan kan waan dhabdan itti argattan rabbiin isinii haa godhu kan nageenya waaqa keessa wajjinii wal quunnamtan rabbiin isiniif haa godhu isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'aa yaada macaafa qulqulluu keessaa qabadhe waaqayyo Museedhaan hin sodaatinii jedheen har'a jecha hin sodaatin jedhu qabadheetoo dhufe. Egaa haala baay'eetu jira wanni nu sodaachisu keessattuu yeroo kana keessatti wantoonni nama raasuu wantoonni nu raasuu baay'eetu jira. Waaqayyoof garuu hundi isaatu iyyuu salphaadha. Nutti ulfaate malee haalli nutti ulfaate malee jireenyi nutti ulfaate malee wanti nu sodaachisu baay'ee jira malee waaqayyoof hundi isaatu iyyuu salphaadha. Egaa rabbiin waan dadhaben jiru. Museen illee kanuma laaletti umurii isaa laalee qabeenya isaa laalee waa hunda laalee kan sodaate. Waaqayyo garuu sodaatin jedheen. Waggaa waaqayyo karaa Musee dhufee Museen hin sodaatin jedhuun Museen nama guddaadha. Haati manaa isaatis nama guddoodha. Egaa Museen ani ilma tokko hin godhanne qabeenya obboleessa kootitu dhaalaa ormatu na dhaalaa moo hojjettoota kootitu na dhaalaa jedhee sodaate. Egaa har'a maal kan kana dubbachuu danda'e waa ilaallu kun hunduyyuu nu dhaalu kan waaqayyo jedhe kan rabbiin jedhe bichaan nu dhaala kan jedhu qabadde. Egaa haalli sodaachisaan biyya keenya keessatti roobmee kan ribeetoo nama nyaatu kan riphee lubbuu namaa balleessu kan ribbeetu addunyaa namaa hatuudhaaf deemu hunduyyuu nu nyaatu kan rabbi jedhe qofti nurratti ni ta'a jedhee tanan guyyaa har'aa kana kanan dubbadha. Egaa waaqayyos Museedhaan ofitti amaneetti hin sodaatin jedheen har'allee waaqayyo ijoollee kakuu isaa hin gatu. Waaqayyo akka hoolota abbaa hin qabne hurufatti nu gatu. Waaqayyo hoolota isaatiif tikseedha ija isaa nurraan libsatu. Kanaafuyyuu waaqayyo tiksee keenya wanti addunyaarra raasu wanti addunyaarra olii gazzuuru wantoonni biyya keenyatti ta'u nuyi wanti nu tuqu tokko hin jiru. Nuti abdii qabna ijoollee abdiiti. Nuti warra dukkanaati miti nu warra ifaati. Waaqayyo kan nu waaqeffannu waaqa Abrahaam waaqa Yaaqoob waaqa Yisihaaq har'a immoo kan dhuunfaa keenyaa kan ta'e waaqayyo isa waaqeffanna. Kanaafuyyuu waaqni keenya kan sodaannu miti kan itti amanannu kan nu yaammannu oolchaadha. Kanaafuyyuu wanti argine hunduu ijoollee waaqayyoo nu raasuu hin qabu jedhee kanarra kana dubbata. Egaa Museen kan sodaaten dhaalle. Kanaafuyyuu kan nu sodaanne huursan dukkanni mul'atu wantoonni haala qaala'iinsa jireenyaa waa hunda mul'atu hunduyyuu ijoollee waaqaa maatii waaqayyoo hin dhaalu. Kan nu dhaalu kan waaqayyo jedhe bichaadha kan jedhuun dubbachuu barbaada. Egaa ofumaa kootitti illee ofitti maatan wantoonni sodaadhu baay'eetu jira jireenya koo keessatti. Wantoonni na raasu baay'eetu jira yeroo isaa eeggatee kana darbe waggaan jedhe kana darbe waggaan jedhe wanti na raasu baay'eetu jira jireenya koo keessa. Garuu gaafan kakuu kana dubbisu gaafan macaafa qulqulluu kana dubbisu abdiin godhadha boqonnaa qaba keessi koo. Hin sodaatin jedheen Museedhaan ani gaachana keeti ani oolchaa keeti jedheen. Kanaafuyyuu edaa waaqayyo oolchaa kooti waaqayyo gaachana kooti hin sodaadhuun jedha gaafan macaafa qulqulluu kana dubbisu. Egaa waaqayyo ni sodaatinaa nuun jedhe kanarratti waan dubbachuu barbaadu. Waaqayyo nama akkamiitiin hin sodaatin kan jedhuun Museen nama akkamii ture waaqayyo akkamitti hin sodaatin jedheen. Museen laphee cabaa qaba waaqayyo duratti. Egaa kaanullee obboleessa koo obboleettii koo waaqayyo fuulduratti laphee cabaa qabnaa laata? Lapheen keenya maal fakkaata laata rabbii keenya fuulduratti? Eenyummaan keenya maal fakkaata laata rabbii keenya fuulduratti? Egaa Museen badii yoo hojjete karaa gaaratti ol ba'eetti waaqa isaa wajjin dubbata waaqayyo isaa wajjin dubbata jireenya isaa waaqayyo isaa wajjin kontaaktii godha
badii ganama hojjetee ittiin hin bulu gaaratti ol bahee waaqayyo isaa wajjin dubbata. Egaa ka namni ani qulqulluudha yoo ofiin jedhe of sobaa jedhama caafni qulqulluun. Kanaafiyyuu anii fi isinoo laata laphee akkamii qabna laata waliifoo laphee dhiifama akkamii qabna laata. Egaa kan riphee nama nyaatu danuutu jira. Kana hunda waaqayyo nu oolche nu hoolaata laphee dhiifama akkamii qabna laata waaqayyo fuulduratti. Walii keenyafoo dhiifama akkamii qabna laata waaqayyo duratti. Egaa quba walitti qabnaa akkuma warra biyya lafaa laata. Nuti warri waaqayyo fo'an warri warra waaqayyo jedhan. Egaa akkuma namoota biyya lafaa badiin abbaasan kan ajjeesu abbaasan kan qalu abbaasan kan kana godhu abbaasan jennee nullee farannaa laata. Warra firdiitirraa siqaa wajjin faradinaa akkasinitti faradamnettidha sagalee waaqayyo. Firdiirraa siqaa obboleessi koo obboleettiin koo. Firdiin kan waaqayyooti. Ati nama waaqaa taate ati nama filatamaa qomoo filatamaa taate nama biyya lafaa wajjin hin faradin. Guyyaa firdiin jira ijaa ta'eef kan namatti faradu hunduu itti faradama jedhee jira sagalee waaqayyo. Egaa firdiirraa siqi yaa obboleessa yaa obboleetti. Ati ifti ati kan ifa keessa jirtu dukkana wajjin waa'ee dukkanaa wajjin waliigaltee hin qabaatin. Dukkannii fi ifti waliigaltee qabaaree jedha sagalee waaqayyo. Ati mucaan ifaa ati intalli ifaa dukkana keessa waliigaltee tokkollee hin qabdu. Ati warra firdiitirraa siqi. Ati nama faradduu hin ta'in obboleessi nama faradaa hin ta'in obboleettiin nama faradduu hin ta'in akka guyyaa firdiisa sitti hin dhufne. Kanaafiyyuu yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo guyyaan dhiifamaa guyyaa kana guyyaan jaalalaa walitti dhiyaatan guyyaa kana dhufni Kiristoos dhiyaatee jira. Kanaafiyyuu warroota biyya lafaa wajjin wantoota biyyi lafaa dalagu wantoota biyyi lafaa walitti faradu sobaa walitti faradu akkana ta'e jedhu walitti faradu irraa siqi akkasitti faradamnetti. Egaa kan osuma beekuu balleessuu fi kan osoo hin beekne dukkana keessa deddeebi'u firdiin tokkoo miti. Gooftaa Yesuus Kiristoos wambadee lama wajjin fannifame. Garuu wambadeen tokko halkanuma saniin fayyina waaqayyoo himuu isaatirraa kan ka'e Yesuus Kiristoos wajjin mootummaa waaqayyoo gale halkan takkatti. Warroonni har'a faradan kun osoo ati isaan wajjin faradduu isaan sibiraa guyyaa halkan takkatti mootummaa waaqayyoo argachuu danda'an laphee dhiifamaatiin. Ati garuu oggaa guutuu oggoota guutuu oggaa 10 oggaa 20 waaqayyoo keessatti dhamaatee warroota biyya lafaa wajjin faraduurraa mootummaa waaqayyoo hin dhabsiise. Lafti kun inni darbaa jiras yaa obboleessa yaa obboleetti guyyaa fayyinaa kana guyyaa waaqayyootti siqan guyyaa kana guyyaa lafti akka ibidda obboleessi obboleettitti cakkane obboleettiin obboleessa dabarsitee kennite ilmi abbaa dabarsee kennurra jirra. Bara kabajni dhabameerra jirra. Bara ilmi abbaa ofii akka fedhetti itti dubbatee akka fedhetti abbaa ofii rukutee akka fedhetti abbaa ofii saamurra jirra. Rabbi nu oolchi ati nu golgi jennee bara fuuldura waaqatti gugguufnu jiraate taanaan dhaloonni kun bara kana barri baay'ee ulfaata. Namni baay'ee ulfaata yoo jedhe ni salphata. Barri baraan jijjiirama guyyaan jijjiirama guyyaan hunduu gaarii miti dabarsaa waaqayyotti kennadhaadha sagalee waaqayyo. Kanaafuu yaa obboleessa yaa obboleetti biyyoota lafaa wajjin firdiitti siqin. Firdiin kan waaqayyooti dhugaan kan waaqayyooti inni teechuu isaatirra jiru dhugaa hin dabsu ni farada. Haadha hiyyeessatii ni farada abbaa hiyyeessatii ni farada kan qabeenya ofii dhabee ni farada kan lubbuu ofii dhabee ni farada. Ati haadha firdiin ta'in ati abbaa firdiin ta'in warra biyya lafaa wajjin hin faradin. Kanaafiyyuu wanta hundaa kan gahee mataa ofii namaa kennuu danda'u waaqayyoodha. Ogummaas kan namaa kennuu danda'u waaqayyoodha. Beekumsa kan namaa kennuu danda'u waaqayyoodha. Tarii faarfataa kaleessa faarfannaa isaatiif fayyite har'a deebi'ee nama firdii ta'ee jira ta'a irraa siqi. Faarfannaa isaatiif fayyite malee foonii fi dhiiga isaatiin ati fayyine. Egaa kan miidiyaa kanarratti waan danuu argaa jirra. Faarfataa kaleessa jaalan faarfattuu kaleessa jaalan har'a jechuun isaanii tariitii jechoota biyya lafaatti wal fakkaachuu danda'a irraa siqi. Ogummaan kan waaqayyooti. Ati foonii fi dhiiga isaatirraa homaan qabdu. Har'a foonitti deebi'ee jira ta'a. Rakkina kaleessaa saniif keessa darbeetu har'a jireenyi isaatti tollaan biyya lafaatti wal qabate ta'a. Ati irraa siqi. Waaqayyoo
maal Yaaqoobiin ati raammoo jedheenii bar ati raammoo nanaan si argee jira jedheen nuyi xiqiqqishuu fuula waaqayyoo duratti tun nu raammoo fuula waaqayyoo duratti kun bar waaqayyo nu arga warroota gurguddaa warroota jajjabaa warroota ija namaatitti mul'atan irra bar waaqayyo bar anaa fi si miskiina homaan beekne kana eeggannoo godha gaafa nu laphee cabaa qaban gaafa nu jaalala walii qaban gaafa obboleessa keetitti faraduu baan gaafa obboleettii keetitti faraduu baatte gaafa laphee dhiifamaatiin nama wal gufachiifte noggaa jiraate gaadaa keetitti deebiteetu rabbii kunatti araarami gaafa ati jettu bar waaqayyo waa'ee keetiif ni morma waaqayyo waa'ee keetiif ni dubbata waaqayyo waa'ee keetiif ni farada calin jedhu diinatti waaqayyo dabarsee sin kennu ormatti waaqayyo dabarsee sin kennu warroota biyya rafaatti waaqayyo dabarsee sin kennu zuuraa kees zoora malee sin nyaatu jedha inni anis eegu hin rafu hin mugu jedhee jira waaqayyo Abrahaam bar laphee cabaa qaba Abrahaam nama dadhabaadha Abrahaam bakka osoo qabu haa hojjettu mana isaa birallee deeme cubbamaadha garuu laphee dhiifamaa qaba waaqayyo biratti gadi deebi'eet gaaratti ba'eet aarsaa dhiyeesse waaqayyo ofii wajjin dubbata egaa ka nuyi hoo ati hoo ani hoo yaa obboleessa yaa obboleettii hoo yeroo kana maalirra jirra laata garaagarummaan keenya jechoonni afaan keenya maalinni laata akkuma warroota biyya lafaa wantoonni dubbannu of eeggannoo goonamu akkuma biyya lafaa akkuma nutti dhufetti dubbanna laata yaa obboleessa yaa obboleettii waaqayyoof wanni dadhabamee jiru obboleessa keetii laphee dhiifamaa obboleettii keetii laphee dhiifamaa warra nu miidhaniif laphee dhiifamaa warra biyya lafaa wajjiniif faarsuu hin qabnu na abaluu na hubee jira jenneetu kan faarsinuu hin qabnu badii hundaa waaqayyo duratti inni mul'ata wanni waaqayyo duratti dhokate tokko illee hin jiru nama duratti kan dhokate hunduu waaqayyo duratti hin dhokatu ati biyya lafaa wajjiniif faradin gahee tokko hin qabnu anii fi ati warroonni waaqayyoof fo'amne biyya lafaa wajjin firdii irraa nu siquu qabna warra faradurraa siquu qabna warra nama abaaran irraa siquu qabna warra nama ari'atan irraa siquu qabna kadhachuu fi qabna wajjin nama ari'achuuf hin deemnu yaa obboleessa yaa obboleettii waaqayyo abbaa firdii ni jira teechoo isaatirra warra dadhabaniif kadhadhu yoo dandeesse kadhadhu yoo kan irraa siqi wajjiniif faradin waaqayyo hin danda'a waaqayyo ni dhufa egaa kaleessa nama gaarii taanii kaleessa jilbiibbii waaqayyo duratti deemne har'a hoolaata maal fakkaata laata eenyummaan keenya waaqayyo duratti namummaan keenya waaqayyo duratti maal fakkaata laata kana waggaan jedhu simbichaanii miti ofitti illee himaatan jira maal fakkaata laata jireenyi koo maal fakkaata laata waaqayyo duratti adeemsi koo hoo biyya lafaatirraa addamu maal fakkaata laata jedhee tan of ilaalaa jira of laali yaa obboleessa yaa obboleettii dhufa Kiristoos eeggadhu dhufa mushirrichaa eeggadhu yaa obboleessa yaa obboleettii faqaq jedh irraa siqi biyya lafaatirra akkasitti faradamnetti firdii biyya lafaatirraa siqi warroota wal ari'aturraa siqi warroota wal jibburraa siqi kadhadhu jilbiiffadhu jaalala tokkummaa yaa rabbi ati nuu kenni warroota wal jibbuuf nageenya warroota wal ari'atuuf qabban kenniif jedhi yoo dandeesse kadhadhu yoo dadhabde arraba keetiin waan gaarii dubbadhu wajjin dhaabbattee faradin wajjin hin arrabsin wajjin hin abaarin yaa obboleessa yaa obboleetti laphee cabaa qabaadhu waaqayyo duratti dhaloota keetiif jireenya keetiif boruu keetiif mootummaa oliitiif foon namaa dadhabaadha waaqayyo garuu danda'aadha egaa kana waggaan jedhu ani jabduu ta'eetii miti waaqayyo garuu teechoo isaatirra jiru jabaadha Abrahaam laafaa ta'e osoo jiru waaqayyo hin sodaatin jedhee laphee dhiifamaa qaba waan ta'eef waaqayyo cubbuu hojjedhe jedhee waaqayyo isaatirraa sinne Abrahaam gaafa hojjettuu mana isaa bira deemu waaqayyo irraan baqanne waaqayyotti siqe cubbuu isaatti aarsaa dhiyeesse aarsaa cincaa dhiyeesse waaqayyo isaa duratti dhiifama gaafate balleessee jira waaqayyo jedhe waaqayyo abbaa dhiifamaati waaqayyo bara akkanu jabaannu kana hin jabaatu waaqayyo bara akkana hunduu uumaa rabbiiti bara kanaafuyyuu waaqayyo ilma guddifate hin qabu eenyumaafuyyuu waaqayyo abbaadha eenyumaafuyyuu waaqayyo akka haadhatis nama namaa oo'uudha
Kanaafuyyuu yaa obboleessa yaa obboleetti laphee Abrahaam laphee dhiifamaa laphee Waaqayyotti si Rabbiin nu haa kennu. Kanaafuyyuu biyya lafaatirraa faqadhu biyya lafaatirraa firdiirraa faqadhu haa jennu xiqqoo irra haa siqu akka nutti faradamnetti. Egaa kan warroota dukkana keessa deema wajjiniin garaagarummaan keenya maaliree gaafa dhaabbannee too farannu nama wajjin yoo dandeenye haa kadhannu yoo dadhabne immoo ufumaafuu lubbuma keenyaa fayyifanna. Egaa kan haalli nama sodaachisaa baay'eetu jira rabbiif garuu ni danda'ama. Waaqayyo waan dadhabe tokkoyyuu hin jiru jechuun jaaladha obboleewwan koo. Jechuma tanatu laphee koo keessa yeroo baay'ee deddeebi'aan qabadhee kara keessan dhufe. Kanaafuyyuu obboleessi obboleettiin ani obboleettii keessanii kanarra jabduu taatan kadhannaa keessaniin na yaadadha. Waaqayyo fuula isaa duraa akka nan dhabne rabbiin yeroo dhufa isaatitti fuula isaa duraa akka nan dhabne kadhannaa keessan keessatti isinillee na yaadadha isiniin jechuun jaaladha. Namni jabaadha waggaa ofiin jedhe of soba ijaa ta'eefuyyuu ani baay'ee nama dadhabduudha waaqa koo duratti jabaan garuu teechoo isaatirra jira. Yoomuu nama amanadha ittaan amana akka nan ganne akka nan daganne isinillee akkasuma rabbiin keessan akkasin hin ganne akkasin hin daganne ni beektu. Kanaafuyyuu isin warri dadhabdoon warri ba'aan isinitti baay'ate kara koo koottaa isinan boqachiisa jedhee jira. Kanaafan fannoo isaa jalatti boqonnaan koo yeroo hundaa isinoo laata. Fannoo isaa jalatti laata boqonnaan keessan warri akka koo dadhabduu taatan fannoo Kiristoos jala buufadhaa. Dadhabbuma keessan jabinatti isiniif jijjiira. Waaqayyo waaqa seenaa jijjiirate. Kanaafuyyuu warri akka koo laafaa taatan warri akka koo dadhabaa taatan fannoo Kiristoos jala buufadhaa. Ba'aan isaa baay'ee salphaadha. Waanjoo isinitti ulfaate kara isaa fidaa. Waanjoon isaa kan baatan immoo baay'ee salphaadha. Eebbifamaa warri sagalee kana dhageessan barri keessan jireenyi keessan qajeelummaatti Waaqayyo biratti isiniif haa fudhatamu isiniin jechuun jaaladha. Jabaadhaa warra waan gaarii warri filattan Waaqayyo ammallee isinirraa haa jaalatu. Maaramiin waan gaarii filatte jedha sagaleen Waaqayyo. Maaramiin nama qulqulluu turte dubartii keessaa qulqulluu turte garuu ergamaan kara ishii gaafa dhufu kabajaa ishii dhiibte akka fedha kasaa akka fedha Waaqayyo naaf haa ta'u jette. Maaramiin waan gaarii filatte. Yaa obboleessa yaa obboleettii sagalee kana dhageessu waan gaarii filadhu. Wanti gaariin illee Waaqayyo fuula kee kara Waaqayyootti deebise. Lafarraa yoomuu waan gaarii argina lafarraa yoomuu waan gaarii hin argina jechuun hin danda'amu. Ganama yoo waan gaarii argite galgala waan laphee keessi cabsu argita. Waaqayyo duratti garuu hunduu yeroo kamiyyuu gaafa fannoo isaa jala buufattu waanuma hundaa waan gaarii siif ta'a. Wanni hunduu waan badaa ta'eetu mul'ate gaariitti siif jijjiirama gara fuula kee kara Waaqayyootti gaafa deebiftu. Kanaafuyyuu warri sagalee kana dhageessan irraan deebi'a akka maaramii waan gaarii filadhaa. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Waaqayyo Yoosefin lafa onaa keessatti isa filate bakka jirtanitti Waaqayyo isinaa filatu jechuun jaaladha. Obboleessi obboleettiin filannoon kan Waaqayyooti. Waaqayyo duratti nama filatamaa ta'a. Waaqayyo duratti nama simboo qabeessa ta'a. Rabbiin isinaa gargaara. Anallee gargaarsa isaatiin nanarra eege. Kanaafuyyuu baay'ee nama dadhabaa ture. Jabina Waaqayyootiin narra eegee jira. Borullee abdiin koo isa. Fannoo jalatti buufadhee jira waanuma hundaayyuu. Eebbifa.